roorruma akkana irra gahu tureetu sirrallee deemu jira. Huccuun keetillee hamma nageessi fuudha. ايوه وفتح يلي اكنا هوتو نيفدا يو اني نجي جولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشمار كفوني هردتو صافي كبجمتو تح افتوتو جرجرتو اسم جتانا قبدني الحمد لله رب العالمين افتونغا اسني في ديبتي جرتي مالين ديبتي يجو كيسن اولمو فيديو اما درارت فيديو سن تورا تربي لما جو جرا منفعات وما توب لك ايه بريتي براين فيديو ماري اغرتني تورتني جتشي سنان جتس اغرتني جرتني وانا سنان جتس اغرتني جرتني ديبسان ديبس اللي في اللي اغرتني جرتني لكن ديبسا اسيلين الباتي وان تكله هندبني مالف اسي في اوبليسي اسي توچودا harka lafa jalaatini iftuu osoo viidiyoo hin marre osoo olbaanee hin dubbanne osoo nama isitti hin himne osoo nama kanyatti hin himne iftuu haala suukanneessaadhaan addunyaa irraa galchinaa sinii galee yaada juuni osanii taa'u jiran wanni isaan haasawaa jiran gurri kun bishaan waraabaa oduu waraabaa malee oromoo dhageessanii wanni Faaxumaa fi Mariin Ibraahim Faaxumaa tumachaa jiran guutuu na bira gaa jirti jechuudha. sodaa isaaniitii fi miti kaniin ganda arbaa galee taa'u jiru maaltu ganna baasee jechuudhaan illee araantana namallee barachuun qaba nama maaliif yoo miidhamees miidhaa kayyana himu yoo isaan waan fadhanna godhan illee hammeenya narraa isaan kanarraa dubbatu jechuuf hin dirqama mana arabaa hanqabuu mintaa oromoo keessa gabbaa'uun qaba nama babbarachuun qaba hanqaan duraan beekoo caalaa yaman keessatti yaadajuu dalagaa kana fide arra isitti argamtee jechuun keesseen oolamu mucaan kuni baay'ee viidiyoo amma dura dalagaa ture yaman keessatti gocha roorroo hedduu isirratti deemaa ture viidiyoo isaa maaliif namni waa dalagu waan namaatis ni daawwata oromoos ni galee ni daawwata waan daawwatu san keessaa waan namni duniyaa taara jiru hunda dalagu qilleensa kan social media kana gubbaa waan si ajabu fi waan si ajibne jira hojiin isaa hedduu takka waan nagammachiiftuu fi viidiyoo isaa kaniin daawwachaa ture isa kana dubbisuun qabaa yoo maqab dubbisee akkaan daawwachaa ture sanii miti qaamaanuu baraquun qabaa yaada juuduraanuu hawwiin qabaa wal baruuf hawwisni qabaa hamilees ni qabaa Facebook isaatiin arkadhee messengeraan itti dhaqee lakkoofsa isaa naaf ergee akkasitti dubbisee arraan tana mana isaatti argama gaahii seefuu kan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh duuta fi daawwattoota iftuutu jira jirtu bakka jiraatteen dhageessan egaa har'a iftuun Facebook irratti amma dura nabeetti miidiyaa hawaasaa kanarratti YouTube fi Facebook irratti illee nabeetti achi jalaan na seentee messengeraan na dubbiste akkasitti lakkoofsa ergee fi na dubbiste irra mana kiyya na dhufte isiis akkuma roorroon duraan irra deemu ture sanitti roorroo ajaa'ibaatu irra deemu jira roorroo kanas namni irratti oofu jiru abbaan ilmaan siidhaatii fi obboleettii jaarsasiitii kun yaman kana keessatti baay'atee jira heddummaa jira waan yeroo takka yeroo lamaatii miti roorroon kun akkanumatti itti fufeetuma hanga lubbuu namaadhaa balleessuu irra ga'u jira nama meeqa kaa namni isaadhaas keessatti ajjeesanii darbanii namni bakka itti barbaadee silaa du'aa isaanii kanaa baasuu dhabe nama meeqatu jiranii ammallee hamtu akkasiidhaa yoo akkasii yaadu jiraatan ta'e ati intala oromooti an jechuun waan ati taate takka si wajjin hin qooddadhaan. ايوه قالتهم يعني كان يشوفوا انا اللي ولنا في دي خرمه مالف ركتا لما ولدت يورفه ركون سني فرمتي هذا جو في مصر ورفا ما لما جزي ولدت رفه رو سنو ولرا اوركاي تشنو ما يچنتي يو كان ركتا انا كهينا يو جرات اللي خرا خينيو رفه رو سن فرا اتسنا ادرمانو هرا مالت او حرمني بر مال waan oromoon wal godhu jirtu kana quban qaban deedan dhaggeeffadhu anna seefoo kan yakkin itti bakka hojii gandarbaa santaa jiru dubbii guddoo takkaan qabaarra dalagaa xiqqoo takkaan qabaatii tunaa wayyaa namni dalagaa hin qabne xaafii ganna qeellafaa guuraa jamma maaqsa oromoo san hundinuu oromoo waan hin jirre maaqmaaqtu harma jira maaqmaaqti saniifin dhaabbadhu gurbaan ko yookaan najibbeetuma haa gocha kana hanarraa gootu dhalaa tana fida qochiisaa namni narraa dubbatu hin jiru naman qabu faran qabu aaliin qabu itti obboleettii tiyatanii wajjin dhaladhalee karaa isaan jirti dhiira jechuuf akkana dhiira obboleettii tana ni bitee tamam ni bitamte isa kana bitee yaada juuniin maaliif ni frabbashaa maafin astaayee isin tun obboleettii saati obboleettii tiyya bilqeestuu bina obboleettii tiyya Faaxumaa obboleettii saati si galee maaliifin gaastrik sukara waan yeroo maa bar nama kee dura ofirraa edda dhukkubaan qabne maaliifin fidaayoon taa'ee maallaqa dalagadhe hoo yaada jiutuutu
dalagaa bultii sana na fidee ganda arbaa kana bira taa'u jiraate. Takkanaati seef usigale bas ammaan wanni si dhufeef atis roorrifamaadha anis roorrifamtuudha wajjin haa jiraannu wajjin waan hojjennu saa hojjennu yoo roorroon sitti dhuftees akka bareetittis akka waan daa'u akka hundaattu si cinaan jira. Ifirraa deemee roorroo fedhe wallaahi ifirraa deemee. Akka hundaattu si cinaan jira. Atis intala Oromooti. Roorruma akkanarra gahu tureetu sirrallee deemu jira. Huccuun keetillee hamma nageessi fuudha. Uffata kiyyaillee akkanaa otoo ni fadha yoo inni ni jira ijoollee isaa bangi jira yoo inni tolaan inni kun abbaa ilmaan keetiiti yoo haalli danda'ame walitti sin danda'e la ati laal an waa'ee kana keessaa baay'ati dhaggeeffatu siifin waa'ee kana keessaa baay'ee ani salleen beeku atillee harana dhufte laakiin amma fakkeenyaaf isiniin kana jidduu osoo danda'ame jedhe ani wanti sin araarsuuf barbaada maaliif isin kun ilmaan qabdanii ijoollee jidduu keessan jira. Xabiyaa isaatiin beekaa ati amma isa duubatti tola ooltee fi khayrii yaaddee fi inni akkana siin hin jiru sii galee inni akkana siin hin jiru inni mallee nama akkasiitii miti maaliif anaa ilmaanii kan obboleessa jaseefu sooshaal miidiyaa kanarrattillee ilmaa kiyyayyoo agartallee hin beeku mucaa waggaa 7 qaba mucaa waggaa 2 qaba. Kana biraa na baasee dhala akka xiyyaa mana kiyya keessa fide dhalummaan feeteewu onnee dhaban sun baaddu taa'ettee an masa keessatti ol deebi'ee jaartii hin ta'uu fi yaadni jedhus na keessa jira dhaggeeffattee siifin hima saniifuu akkuma ta'e uffata kiyyaa an baatota kuchaanii kan biraabine maaliif uffata nagadu biyya kanaan dhufne dalagadhee jiru fira jijjiiruuf hin dhufe eegin dalagadhee jiru fira jijjiiruuf ji'ee biyyarraa beellee inni dhadhalee jiruun isarraa jijjiiru jira ilmaan isaarraa jijjiiru jira malee firraa illee jijjiire hin qabu daawwattoota kiyya maaliif danuu kana isaaf hin godhu jira malee akkuma isaa fi ilmaan isaatii godhu jiru kanatti illee sareen hanqisee kophee isa biratti hanqadhee uffata baattoo kan irraa qabu bichaan manarraa bee jechuudha. Saniifuu baatii jaaguutu uffata gandaa arbaatiin inni danda'u jira jechuudha. Amma immoo uffata kiyyaa waan hin qabu xiqqaattos biraa fudhachuudhaan qabaa saniifuu obboleettiitti dhaqee obboleettiin waan akkanaa kan akkamitti fuula kiyya dura teessee naan jetta. Tajattu taateen naalloltee mana isiirraa hubee jechuudha. Isiin keessaas waan jira arkeetiin jira. Foon irraa hin muramuu yaada jiruutu na keessa dhufe jecha obboleettiin naan jette sanirraas Faaxuma isin galee viidiyoo jala seenanii ilaaluu dandeessanii waan isin naan jette hammaatus xiqqaatus obboleessa kiyya dura dhaabbadhee alagaas itti geessee akkamittiin uffata sii fuudha yoo addaan nu baasi jettees obboleessa kiyya akkamittiin addaan si baasaa dubbiin kun dubbii fakkaattuu fi yaada hedduu yaadinaa dhiyeessite qabdiisillee dantuma isiiti dhimmu dantaa isiiti isii duubatti isa duubatti akkanattiin funyaan isaanii gaalee lafatti uree bakkeen jiru biyya Arabaati biyya dhalaaf dhaabbattee dhalaan itti roorrifamuu hin taane akkanattiin Faaxumaas garsiisa Abiraamis garsiisa jechuudha. Nuti osoo bakka sanillee hin geenye akka yaada kiyyaatti osoo bakka sanillee hin geenye yoo saahiba qabaatee nama beekullee qabaatee nama haalaan walitti dhufeenya qabu yoo jiraate nama sin wal quunnamee akkaati walitti deebitanii bultii keessan duraaniidha ilmaan keessan jidduu keessanii guddifattan yaadni kiyya akkasii yoo karaa sanii hin yaadne ta'es huccuu kan haalatti huccuu dandeessu ijoollee saahiba kiyyaadhaan jiranii raasii fuudhuu hin danda'a. Dhaga'e walitti deebifnaa hoggaa ilmi namaa jiru kun namni hedduulleen keessaa natti dhufee waatsaappiidhaan natti dubbachaa jiranii koomanta illee warri dubbatanii jiran silaa walitti deebitanii baay'ee takka tortanii warri ijoolleen jira isin maatii mi'ooytuudha maatii jaalaati warra ilmaan qabu warri ijoolleen hedduu jira kana hin dinneen. Firra dhaabaa laalaa dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u bultii jechuun wasaasa bultii jechuun karaa lameeniini hedduu kijibnis hin jiru taakka ammallee jaalatti akka ganama duraanii san waan hin deebineef namni gizee qishok addaan akkana jee walitti deebi'ee ni bishaawa yaadajuu finseef keenya ittuma dhaabisiin jee hammeenyaa siin hin jalle haalli yoo siin mijjaa illee itti gaafa isaa walitti dhufne inni sayyoo nama gaarii ta'e adeemsisaa keessatti itti na deebisuuf illee obboleessa qayyatiin Oromooti mirga qabda. Yoo adeemsi isaa bareedaa ta'e inni kun amma gisee wajjin itti dhayne yoo nama waa beeku ta'e nama yaadu bultii isaatiif yaadu ta'e si'uu tasgabbeessa jechuudha. Hammeenya isaa eessaa jaartii ijaan deemta jee yoo inni irratti hin bobbahin woomala manuutti narratti bobba'uu waan ofirra dhiisaan xabiyaasaan qaba yaada jee ofii maali wal beeknan achumarraa seefuulleen akkasumatti warreen iftuu jala jirtan chaanaala qaba.
channel saatinis isiniif deebina karaa seefuutiini dhimma kiyyallee isiniif dubbanna. Imaani. La rakkoo jiru hundaa laal ati an qophaan jiru akka duraaniitii miti duraanillee hogguna namni natti roorrisuu ture anis akkuma kee kanatti dalagadheetiin nama ta'a jedheetiin waa hunda dhiisee haasoo namaa biraa dhiisee kan namni waan meeqanaan jedhu dhiiseetiin dalagachuu ture. Ustee dalagachuun kun sodaachuu akkatti naman qabne faasisee. Oromoo sodaa an kana hunda dalagataatiin namallee ijaarrachuu jiran. An abbaa fedhe nama na dhufe biraa hin dhufkaan. Anilleen. Anamma deemee isatti nanne ati rakkoo kan kee deemtee Oromoo jetteeti rakkoon kee himatu na dhufte. Rakkoon kee kana karaa nagaatiin dhaqee sii gaafadha. Karaa nagaa kana barbaadu waan biraatiin barbaade hojii des karaa ni barbaadetti hojii deemuu dandeenya. Wasaniifuu ati inshallah boru ta'us iftaan ta'us yoo nu mijjaawe akkama fajaha nam takka yoo arkanne ati nama saahiba isaatis ilaal saahiban kiyyallee ni jedhani nama saahiba isaatis nama haala isa dhiyaatus haala jiruu fi kan hundaa waliitiin gaafadha lakkoofsa isaa yoo gartee naa kennuu dandeessa. Lakkoofsa isaa siif kan nuu dhaggeeffadhu. Baatija. Saahibootan saalaa dubbiin tiyaata isaa tasan bira kuttee jirti saahibootan kan namni quban hin qabne hin jiruuti silaa beekee isaa saahibootan isaa warra baddattee finna harkisee nagalchuu qaba malee ana san barbaadutti dhaggeeffadhu siifin hima amma saahiba kee ta'uu nam takka ta'us lama ta'us nama qabeetu barbaadi boruun dhufamoo iftaan dhufamoo guyyaa see mijjaa'ee akkasitti wajjin bakka inni galu dhufnee uffata sannaaf oolu halli. Sarakkoon qabu saa barbaadetti har'a ta'uu baatus boru iftaan keessa deemeetiin siif gochuu danda'a. Kalaas iftaan dhufan shaala borumoo iftaan. Boru ta'us rakkoon qabu. Ayyeenoo dalagaati yesan dalagaa eewwa makriibaa duratti bee makriibaa booda yoon deeme malee makriibaa lan teezannaan dalagaa keessatti siniranii saniifuu amma bakka hojiitiin deebi'a. Miskoon nagori siif deebiseeti borsutti as baha ayyee. Rakkoon qabu. Wata kanaati daawwattootaa fi kabata kan inshaallah bismillah hanqa khayrii deebinu rakkoota nama hunda keessaa warra bunaa baasu. Oromoo hundaa aboo wallaahi atumaan yaadin malee anumaa takkan wallaahi maal rakkoon irra ga'e duraan irra inshaallah kan kee kunis ni borama. Rabbiin halli jiru hunda ni fida. Inshaallah warra biyya takkanaati wala gara daawwattoota kiyya inshaallah hanqan gaa mana kiyyatti deebi'u nafaana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.